Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya jirra jirtu baga jiraatanii isiniin jaa. Arraan tanagaa hunugaa gadaas baafnee manatti galchinee jirra jechuu barbaadeeti. Asumaanuu gaa warroottan nu faana turtanii hanga asitti gaa adda dhaabbadhaadhaa ijoollee mana heeraarraa manguddummaadhaan fixadhaachaa turtanis akkuma isin jettanii san caalaadhaas gaa gookara mana seeraa deemnees bakkee silaan nuti wal geessines hunugaa isarraa ni beeytanii abuhamaalis akkuma isin jettanitti dubbii kana odoo inni gaa teessanuu gaa yaada keessan numaatu argaa isinillee ulfaadhaa galatoomaan isin jechuu barbaada. Abuhamaalis gaa waan kana manguddummaan anaaf fixataa anaatu fixaa ijoollee tana jidduu anaaf fixaa ijoollee tana oliin mucaa kanallee oliin dabarsuu jee akkasitti gaa manguddummaadhaan akka dhumtu godhee jira. Waa'ee gama kaanii gaa odoo kaameeraa isiniin kaayin kallattiidhaan gaa yaani manguddummaan haasoo isiidha. Waa hunda gaa akkuma isin irra caalaan keessan tokko tokko maaliif marii keessan lafatti fixadhaadhaa waan fuula kaameeratti taa'amuu fi kan taa'amne jettanii isinis gaafii akkasii godhuu jirtanii akkasuma sanumaan wal qabatee gaa irra caalaa manguddummaan lafatti haasofne dubbii ijoo bichaa manguddoon ta'an fixee dubbii ijoo waa'een qaama seeraatii fi kanaan haasawaan wal qabatu bichaa isarra dhiisanii isa nu gidduutti hambisanii galatoomee jechaanii egaa amma nuti finne waan hafe atummaan gaa nu boodan waan dhimmoota jabaa honnis manguddoo irra jabaattullee ni jirti jee yaadu takka isumaan fixiyanii isa kannan jechuu barbaadeeti. Maaliif yoo jettan ani miidhaa gadaadhaatis akka gadaan miidhamus hin barbaadu. Maaliif mana seeraatuma dhufee akka inni if baruu yookaan waan takka irraa deebi'u jechuu barbaadeeti. Aanilleen inni kun dhimma isaatii miti anaacha waan kana seene maaliif isa kana qabde jeellee gaafii na gaafatee jira. Garuu gaafii saniif osoon deebisuu jiruttillee iddumaan rakkoon takka uumamte. Rakkoo gaatanaa sana jenii gaa isin beeksisuu osoo hin ta'in achi waliin teenyee viidiyoo isinii waraabuun hin danda'amne sanumaaf gaa abuhamaalii wajjin gamoo mana kiyyaa oddachaanee jechuudha. Innilleen mana akimaallee dhaqee illaa jallee yookaan dawaallee fudhatee galee jira jechuu barbaadeeti. Maaliif odoo achitti miidhamee akka inni miidhamee achi keessatti dararamuu fi kanaas hin barbaanne akkuma marraa lamadaa nuti kuni walitti dachaanee gamaaneeti yoo dhumte isaan wal afaan buunee ammaas isaan wajjin yaa'ii yookaan rakkoo hin barbaanne jechuudha. Maaliif yoo jettan amma dhugaadhaan hafi aaneen walitti araaramne fixanne anis akkaan achi gabbeetti osoo manattuun waliin gaa mana heeraa dhaqee isa kana qabsiisuu barbaade. Maaliif gadaa kanaatu oguu aanee gorsu waan sirriirratti hin gorsu. Waanis waan isaan lamaan kun xiqqishoo waliin akka nama deemuu tokkotti gaa xiqqishoo hojjetee deemaniif dubbii isaa tana gaanii fuudhaa ammallee gama biraatiin akka hin tachaane akka halaxa biraa mul'achuutu hin uumne jechuma barbaadeetiin duraanis abuhamaaliin walitti kannee gahee wal qunnamsiise malee miidhaa gadaatis hin barbaadu gadaallee miidhuu hin barbaadu jechuu barbaadeeti. Arraan tana gaa gammachuudhaa gadaallee fuunee mana isaatti deebisnee jechuudha. Duraanillee baalamne kalee fi dheengadda dura ture anuma biraayii hanga arraan tanaa eege malee silaa kana duraa dhumata jechuudha akka manguddoodhaan fixuu yaanutti jechuudha barbaadeeti. Asumaanuu gaammaas wanni hin dhaammachuu barbaade dumaan akkuma reefu isiniin jee achi teenyellee viidiyoo maruu isaanii waliin nu hin mijjooyne ni isin danda'amne viidiyoo araaraa taanullee garaadhaan wal fayyiftee isinillee gammachuu nu lamaan jidduudha. Maaliif namni tokko oguu wal dhabee wal fayye namni hunda itti gammada abbaan isaaf gammada jechuu barbaadeeti. Tasilaa nutilleen walitti gammannee akkasitti waliin jennu isin waraabuu hin dandeenye jechuu barbaadeeti. Maaliif rakkoo takka uumama jiruutu san waraabsisanii asumaanuu haa abuhamaal. Assalamualaikum jengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti nagaan isinirraa haa jiraatu. Nageenyi rabbii isinirraa haa jiraatu. Obboleeyyan keenya kan ammoo dhugaadhaa mana hidhaatti isin argattanu mana hidhaa dhufe. Mana hidhaa immoo ala dhufe anus qabsii qabamee ani dhaqee qabee geessee achiin gahee mana hidhaatiin gahee dhugaadhaa gadaan kun immoo
waggaa qabnee kaanu kalaasi xiqqoosii mana keessa turre. Isirri si duukaan deemu hin deemtaa, si duukaan deemu ni deemtaa. Kanarratti mana keessa turre hoggammoo mana keessaan fuudhee gadi ba'u uummanni achiis meeshaa akka dhaabu dhukaase dhugaadha meeshaan jala rukutamte inni immoo makiinaa gubbaatti ol ba'ennaan ani immoo gabbiina taa'e sawwaa qabire. Wanta heddumaa waan jechuu barbaade dhiifama dubbiillee nama afaanitti qabanii. Anillee beektaa akka yeroo sanii qabamee ogummaan leexan isin jala buutu jee karaa kiremoo maali wanni itti dhawan? Manatti seenee. Egaan isin jala leexan himataan tokko nama jala akkas wanna jee nama garsiisaa Naku rakkoon qabu. Ani wanni taa'eef maaliif waliin buunaa yoo ammas maqaa hinjaa wajji dhayne yookaan si waliin harka wal batanii shifta faajaniiti akka malee yaadaami namni waliin. Ani kanaaf hin deebisiin jedhani. Akka malee ammoo akka misilaa gaafachuun guyyaas rakkoon qabu maaliif namni kun akka misilaa amma akkasitti hoggaasii makiinaa irra tolbaane jedhu inni makiinaa irra tolbae. Ayyee. Ana uummanni dhaqmii guutuudha makiinaa guutuudha namni. Ayyee. Soroonni karaa hoggaasii gadi ba'u waan nuusaamu waan akkasiitu wayii tureyan. Ayyee. Mana keessa tuma kadhadhu. Otummoo nama jaraa ta'e. Ayyee. Otummoo uummata kana ta'e kadhaan hin jiru qabiin kottu hin dhufu kalaasi harka deemaadha. Ani immoo waan afaan tokko haasofnuufi jika inni na cicatetti fudhadhu qaba hollaalumatti fudhadha. Ayyee. Beekumsi kan rabbiiti namni kan hin beeknes kan hin balleessine jennu rabbiin malee waan jiru. Hin jiru ilmi namaa. Akkasitti kalaasii gadi baane jennu kalaas meeshaan dhukaa'ee ani jala kalaas meeshaa dhukaamnan ani fiigee ol galan fakkaata. Mana ol seenanni. Asiin kalaasan sawwaaqa fuulduree sawwaaqa biraan lagee taa'ee adeemaadhannu. Isaan jedhu kan dhagahe. Hoggan dhagahee kalaas sawwaaqa dhaabsisee tan qabbiinaa biraa bu'eetan gubbaa bahe gubbaa bogoraa kana qabatee jira. Inni. Maaltu sidhee jedhee gaafadheera naanimu dallansuu itti jira gaa. Kalaas akkas taanaan egaa isa biraa kalaasi. Garaadhuma isaa qabaa fi dhaqee kalaasi. Gantanaan ni dallannaan isaan immoo tokko ta'uu dallanii maaliif inni dallan. Maaltu dhufa? Ibilisnoo kalaasi rahaadhaan jiraatti jireenya gaariidhaan jiraatti. Ibilisni goolii nama naqee nama gittiin walii godhee gaa sheetaa. Guyyaatti meeqa nama meeqa olti naqaa oolte naan maal jedhee akkasii yoo Bilin guyyaatti nama meeqa olti naqaa oola jedhee too gaafannaan hanga kan dalagee hanga kan naqennaan kalaas gara haadhuma jechuudha ibilisa biratti. Sumaananni isee obbolannee mana ismii geenyu kalaasi isaa fi namni mana keessa hidhaa jira ol galchee kalaasi aarsatti kenne. Eegas boodantu hin eemire. Eegan booda duraan dhaanii irratti fakkaata. Ta'uma duraanis ammallee eegas boodantu hin eega. Amma inni beektaa waraqaa kashaafaa amma ammallee sii geesse. Nan dhufaara sanarra nan dhufaara. Asiin maalan sii magalaasii gaafa guyyaa tokko boo'ii bulee burantamu garaan yaasa jedhanii uummanni himan. Asumaanan kalaasii hoggan naqee ilaalu jiruu miti inni. Asiin maalan kaa eenyu si dha'e kana inatti mamma. Kalaas jaruma sanaan wal lole kaa. Meeshaa walii kaafanne haakee lubbuun egaa anumtinuu jechuudha sabaraa'ee jaratti ka'e dhagaaf maaliif otoo nama jaraa ta'e hin dhaanu harka walitti hin fudhatan namni kan keenya maaliif egaa biyya hin qabnu nama hin qabnu beekumsa hin qabnu yoo tokko ka'ee kanaan deemaa jedhee haay jedhee inni sana fudhatee xiqqoo si biraa deeme kalaas gate. Irraanfatee yaada sila gorgorfame san hin jiru namni walii haasaa walii fudhatu hin jiru. Rukuchaan isaa hadhanii rukutame kana asumaan kalaas mataan na raafameetti mataan na jedhe asiin mustashifaa fudhadhee dhaqee meeshaa ta'e qabsiise kashaafaan kaasisiise booliin fuusisiise hancufa kana hancufaan fuusisiise. Garaa kana tuffaa kana garaa ni kaase raajii miila kanas ammas miila kana irra nadhaanii naan jedhe akka tubboo akka hadiida wayiitiin nadhaan jira ammas kashaafaan hin kaasisiise meeshaa qabsiiseeti gaa asiin kalaasi wanta sana hoggan ilaalee jedhu garaan isaa alhamdulillah miilli nagaadha kan daafee miti ni laalate malee yaa ni laalate achi namas ogeessatti itti fidee dhidhiibsisee shukkumsisee jechuudha. Shukkumsisee kalaas iddama rumaaniyaa waan akkana jedhanii
Lubbii tokko hin fideen hin dhuge waan nama ta'an ta'uun maaliif atuwaa soyyuun ta'in akkasitti ka alhamdulillahi rabbil alamin inni baroo jiraadhe ilaaja fuudhee fi waggaa ilaaja fuudhee fi jedhu dooraara 410 kalaas meeshaan tiyya bira jedhamu kam asumaan kalaas meeshaa fuudhee qabsiise alhamdulillahi rabbil alamin waa tokko hin taane mataa waan taane nagaa galchine Takanati kakasiti ka amambo nedula sakita lejula manne kalas wate ko je ramadana dufara kairi dufara hadigu ya sedeti galera je edum ta etuma ya de chudo manguddo ni simbira dufte ko sille kalasi ati nukendi tenu grafun taw anjirani kalas ayi de simbira jirade wolte sin dorke alhamdulillah rabbil alamin kun kairi jechu afan jede animo wa malaga isarra isnyade gadarra nyade tolarra nyade malaga ni bitula malaga ambitamte jeni asuno jizao khairan sana rabbira gadda amma an go min jira bu barbada male la galato ani akasitti ga mali harra otu duran bi an askesa duran kesan jiru duga gara demi lole Animo wanni as keessa biiroo tokko naa kennaa jedhee jaraanis jarrit biiroo bakka naa kennanii chaappaa naa kennanii je'anii fi maaliif Oromoon keenya yoo jara bira dhaqees nama gololuu jaraan oolu guyyaatti naa meeqa gololaa oola sadan argaattanu fiiganii dhaqan kalaasisii shaffaaxatee kishaa qabu itti kenne kalaas jarroo fudhatan jimaa jaraatti fudhatan kalaas keenyoo Oromoo harka duwwaa deebi'ee gale maaliif Oromoo maaliif maallaqa Hisifachuu dhaqe maal maallaqa baasa? Wanni maallaqa baasuuf hin jiru warri akkasii yaadellee hin dogongora. Kadhu akkuma isaan ogisee wallollu asiin wagguu wal dhabnu fakkeenyaaf mucaan kun maallaqaan nama bitaa maarriidha waan akkanaa kanallee yeroo hedduu dubbatanii wooma akkasiis wal qabsiisanii deema fakkeenyaaf maallaqaan fidee waan jiran tokko fakkeessanii dhageen jira alhamdulillah dhageen jira maalli maallaqaan sanirraa malee sanirraa alhamdulillah haqa namaa nyaachuu irraa namaa bishaan keessatti yaadabu liqeeffachuu biqaalaarra suuqa dukaanarra meeki kamsiin tokko sinirraa wanni naqa qabe sin jiru ka gara gadaatii gara keettirraa anoo hedduu lamaan keessatti kan hiriin bu'uun barbaadeen jira jeetanii ammas immoo alhamdulillah rabbil alamin jazaan gama rabbiitiin naadee gama rabbiirraa argadhaa malee nama irraa jazaan argadhan jedhu kana jennaan Oromoo bakka jirtanutti kan illee taarifa deemtanii karaatti guddaamtanii qabamtanii achi as deebitanii mana jawaazaallee dhuftan mana jawaazaa dhuftaniidha amata meeqa amata tokko baatii 8 kan hidhamtan jettanus lakkoofsati jas qabadhaatii gara feetanii isin biran jira 736 takka duwwaa lakkoofsatiyya kana isin barsiisuudhaaf an jedha nagaan isin irraa jiraatu bakka jirtanutti waliin irraanfannu sinin jedha waliin jirra waatsaappii imoo feesbuuka yuutuuba barachuudhaaf yeroon qabu immoo tiyya ka bilbila mashguula ani hojiin tiyyaa guddoodha kana keessa immoo kana yeroon immoo keessa deebi'ee gana wanni dabuun jiru boqonnaan qabu kan itti garatti saalaatiin 736 takka duwwaa kan eessa jirtanu jechuudha karaan bilbila kanaan na argattanii nagaa rabbii isin irraa jiraatu akka niyyaa keessaniitti wal rabbii niyyaa sana guutuu fayyaa rabbii isin kennu ibadaa rabbii isin kennu diinii duuniyaa kan barakaa rabbii isin kennu kan illee immoo amantii kiristaanaa taatanis nagaa rabbii isin irraa jiraatu kan illee waaqeffataa taatan nagaan isin irraa jiraatu gama jirtanoonuu jechuudha bilbilatti jas qabadhaatii nagaa walirra dhiibnee 736 takka duwwaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kunoota akkanaati innilleen kaasumaanii ergaa wanni inni dhaammate namoonni karaa deemtan illeen karaa katta yoo jiraattan saniif ammas kan dhuftanii rakkoon adda addaa yookaan karatti yookaan naannoo bakka iddoo keellaa yookaan bakka takkatti bakka itti qabaman namoonni akkasiin namni irraa qabamee yookaan ammoo qamanidhaa keessa rakkattan yaada jiru isaati asumaanuu lakkoofsa kana qabadhaadhaa naa dawwalaadhaa jee warroottan akkasitti yoo miidhaallee rabbii isinirra fidini waan akkanaatiin rakkattan itti dawwalullee ni dandeessi jennee kana yaada isinii keenya asumaanuu ulfaadhaa jechuun duratti
idduma tanaanuu arraan tanagaa gadaan nagayaan mana saggalee maatii isaa keessa galee miidhaan gaa kan tolaan irra fide hin jiru qaamuma gaa yeroo mana kirkirii godhanii ol bahii gabbahii fi ol bahii irratti wal qaban qaama yeroo san dhawamee miidhamee jechuudha. Takkanaatiin isin jechuu barbaade isallee rabbi haa fayyisu du'aama goonaa fi silaa akka bareedatti akka namaa mijaa'utti viidiyoo isaa wajjin teenyee isin ni marrannee yaannee hanga tokko yuutuuba haaneetii fi hasaarratti viidiyoo ni agartan jeetii yaada. Maaliif yeroo gabaabduu tokko sagantaa xiqqishoo tokko keessa waliin marre malee bal'inaan achi teenyee ana Abu Kamaali gadaadhaa aanidhaa isinii maruu hin dandeenye. Haajaa xiqqoon takka iddoon dhuftee akkuma reefu isiniin jee adda baane achi booda gaa naaf innis naaf Abu Kamaalis akkasitti Abu Kamaal yaamee walumaan mana gatteenyee waa'ee kanarratti anis waan takka takkaniin gaafadha jee walumaan dhufnee gatteenyee viidiyoo kana isinii qabne. Hanga dhumaatti nu faana turan afeerraa keenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.